Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kibxata fulbaana 19 bara 2017 nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirrurraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Kan oduu dubbisummaan namoo daandii takka mooltan dhaggeeffatoota keenya pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp har'a gumii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti haasawaa dhageessisaniin Kooriyaa Kaabaa akkasumas Iraanii fi Venezuelaan biyyoota ammeenya geggeessaa jiran jechuudhaan akka tokkummaan mormiin isaanii ka'u addunyaa gaafatanii jiru. Oduu namaaf qabnu tokko. Loltoota daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalee irraan deebi'a. Lola daangaa Oromiyaa fi bulchiisa naannoo Somaalee kan uummataaf godaansaaf saaxile kan ilaaleen embaasii Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee jiru ibsa baasee oduu keessatti fudhannee dhiyaanne. Sababii walitti bu'iinsa kanaan Oromoonni Jigjigaa irraa godaanan maal jedhu keessummoota qabna. Weellisaa Oromoo baqataa ta'ee Naayiroobii keessa jiru immoo oduu gabaasaa keenya achi jiru dubbise waa'ee uummata Oromoo irratti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf gara namootti deebina. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp har'a gumii waliigalaa akka tokkummaa mootummootaa irratti haasawaa dhageessisaniin biyyoota addunyaa walaba ta'aniif akka dammaqinsi guddaan barbaachisu waamicha gochuudhaan akka hoogganoonni addunyaa gamtaadhaan mootummoota hamoo kan Kooriyaa Kaabaa, Iraanii fi Venezuelaa jedhan dura dhaabbatan gaafatanii jiran. Yuunaayitid Isteets guutummaatti ofirraa ittisuun yoo dirqamatti ta'e haleellaa niwukileeraa yookaan immoo misaayilaa Kooriyaa Kaabaarraa ofis ta'e michoota ishee oolchuuf jecha guutummaatti Kooriyaa Kaabaa barbadeessuudhaan ala filannoo kabiraan qabdu jechuudhaan dubbatan pireezidaant Tiraamp. Hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong-unittis namichi rookeetii sun ergama of balleessuuf mootummaa isaa balleessuu oofaa jira jechuudhaan itti qoosan. Iraaniin ennaa qeeqanis hoogganoonni ishee olaantummaa waraanaa barbaacha biyya dureetti gara biyya dinagdeedhaan mancaatee fi mootummaan ishee ammeenya oofuutti geessanii jiru jechuudhaan dubbatanii jiru pireezidaant Tiraamp. Aanaalee daangaa Somaalee fi Itiyoophiyaaf aanaalee daangaa Somaalee Itiyoophiyaaf Oromiyaa irra jiran keessatti walitti bu'iinsi uumame kan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteets beeksistee jirti. Embaasii Yuunaayitid Isteets kan Itiyoophiyaa keessaa har'a ibsa baaseen akka mootummaan qorannaa ifa ta'e geggeessuu fi kanneen badii raawwatan itti gaafatamtoota taasisu gaafatee jira. Gabaasaa Iskindir Firew jaallanneetu dhiyeessa. Finfinnee keessa ka jiru embaasii Yuunaayitid Isteets ibsa har'a baaseen walitti bu'iinsi uumames ta'ee jireenya irraa buqqa'uuf godaansi dhaqqabe akkaan kan isa yaaddesse ta'uu ibse. Dubbi himaan embasii kanaa Nikolaas Barnat akka jedhanitti. It's of increasing concern to us. So what we've done is we've called for the government to conduct a transparent investigation. Dhimmi kun nu yaaddessuunsaa ittuma fufee jira. Mootummaan dhimma kana ifatti akka qoratuuf waamicha dhiyeessinee jirra. Kan balleessaa qabu eenyu isa jedhu irratti gabaasaalee adda addaa hedduutu jira. Akka nuti ilaalaa jirrutti yeroo kana murtii tokkorra ga'uudhaaf ragaa amansiisaan jiran hedduu xiqqoodha. Mootummaan Itiyoophiyaa walitti bu'iinsa kanaaf furmaata karaa nagaa barbaade guutummaatti qorannoo ifa ta'e gaggeessuudhaan kanneen badii dhaqqabsiisan mara itti gaafatamoo akka ta'an godha abdii jedhu qabnaa jedhan. Itiyoophiyaan jabduu badhaadhina kan qabduu fi deemokiraatawaa ta'uuf carraan qabdu. Siyaasa walaba ta'ee fi hunda hirmaachise akkasumas mootummaan caalaatti ifa yoo ta'e dhaabbatoonni deemokiraasiif haqaa jajjabeessuu irratti hirkataa jedha ibsi embasii kun. Haalli amma uumames gama kanaan jijjiiramni qabatamaa fi saffisaan akka argamuu qabu mirkaneessee jedha ibsi ba'e. Dubbi himaan embasii Ameerikaa Finfinnee jiru gama isaaniin yaada kennaniin. Giving people room to express their grievances. Namoonni quuqqaa ofii akka ifatti baasanii dubbatan gochuudhaaf haala mijeessuu mootummaan iyyata uummataa kanaaf
caasaattiin deebii kennu diriirsuun walitti bu'iinsa yookaan immoo jeequmsa uumaman ittisuudhaaf gargaara. Namoonni rakkoo isaan yaaddeessan furuudhaaf karaa nagaan deemuun utuu irra jiru karaa jeequmsaa filachuun isaan hin barbaachisu. Mootummaan Itiyoophiyaa dhimma kana laalchisee irratti hojjetaa akka jiru kan ibse ta'us tarkaanfiin haala jiru fooyyessu hatattamaan akka argamu akkasumas bu'aa qabatamaa akka fidan hubachiifneerraa jedhan. Walitti bu'iinsi kunis ta'e kanneen biroo ifatti qoratamanii kanneen balleessaa dalagan itti gaafatamoo akka ta'an hubachiisnee jirra jedhaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa rakkoo kana furuuf maanguddoota gamlameenii waliin wal arguusaa muummichi ministeera Itiyoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny ibsuun isaanii ni yaadatama. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasaa fuula 33 qabu arra baaseen mootummaan Itiyoophiyaa yeroo ayyaanni irreechaa bara kanaa ayyaaneffamutti akka tarkaanfiisaa daangessu gaafatee jira. Sababii Oromoo Itiyoophiyaa keessaa ayyaana irreechaa kan waggaa ayyaaneffatuuf jecha yeroo qophiin geggeeffamaa jirutti Itiyoophiyaan uummata ayyaana bara 2016 irratti dhiyeessee warra ba'eef lubbuu hedduu dhumerraa barnoota argateera moo hin arganne gaaffiin jedhu akka yaada namaa dhuunfatee jiru dubbata Human Rights Watch. Mootummaan Itiyoophiyaa yeroo mormiin farra mootummaa ayyaana irreechaa irratti geggeessametti tarkaanfii humnoonni nageegumsaa isaa fudhatan qorachuu qaba ka jedhu gabaasaan Human Rights Watch bara dabre yeroo humnoonni nageegumsaa mootummaa uummata ayyaanichaaf bahee mormii dhageessise irratti gaazii mimaansisuuf rasaasa dhukaasanitti uummanni baqachuudhaan yookaan immoo rifachuudhaan waan baqateef jecha namoonni kurna hedduutti lakkaa'aman du'uu isaanii dubbata. Mootummaan Itiyoophiyaa namoonni ayyaana irreechaa bara 2016 irratti dhuman 55 qofa ka jedhe yoo ta'u gurmuuleen mormitootaa garuu lakkoofsi namoota dhumanii 700 akka ga'u dubbataa turan. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akkuma quba qabdan Oromoo kuma hedduu naannoo Somaalee godina Jijjigaa keessaa baqatee Oromiyaa godina garaagaraa keessa qubate. Tanarratti bulchootonni naannoo lameenii dhiyoo kana akka namni nagaan waliin jiraatu dubbataniiru. Godinatti baqatan keessaa tokko Harargee Bahaa Aanaa Gursuunfaa abbaa warraa 100 achi qubate. Jarri tana jireenya baqaa keessa darbe maal jedha? Soraan hawwanii ilmaan 2 qabatanii amma Adaamaa ga'an dubbiseera. Eessaa akka ka'an dubbatu. Jijjigarra fidanii jijjigarra Hararii nu buusanii anaaf ijoolleeti abbaa warraa kiyyaatii fi ilmaan 2 basaanii jiru isaanii quban qabu amma Adaamaan fidanii Adaamaa jirra uummata bira. Yoom baqattan? Har'a guyyaa ja'a. Jijjigaa keessa baqatte? Jijjigaa keessa hin baqatte ani daldala madda. Isan nama gama namni waliin baqata maal dhageettanii baqattan maanti isan baqachiise? Ijoolleen tiyyaallee magaalaa Jijjigaa jirti. Ani quban qabu magaalaa Wuxaaleessuun guyyaa 3 buleetiin sirraa meeshaa fe'adhee osoo hin deemuu galgala sa'a 3tti nu qaba magaalaa Qaran bakka jaamtu tokko wasana bakkatti kotorobaan nama fattisanii jira. Ittiin qaban maallaqa waan hin qabullee na saaman nuti kotorobaan nu saaman seene malee waan akkanaa sanaan nurra ga'ee quban qabnu hin dhageenye waan takkaawu. Amma siraan fuudhanii nuti nama 8 dharaan abaluusa Oromoo jechuudhaan keessaan oomishan uummatni achi bullee halkan mana hidhaa keessa. Manidha eessa? Mana hidhaa Wacaalee. Lafti itti san qabanillee Wacaalee. Bakki itti nu qaban achi naannoo qaban Wacaalee. Achirra Wacaalee hidhaa nu bulchanii uummata Somaalee kan keessa jirullee gadhiisan duraan kotorobaan wajjin nu qaban seene malee nuti waan lolaa quban qabnu Somaalee naannoo keessa guyyaa meeshaa bitachaa oolle. Akkasitti yogguu ganama achirra nu bulchanii toora sa'a 4 kana Jijjigaa nama keessaa guuran namni hundinuu keessaa guuramee raafuu jiran nama walitti qabu jiranii eegaa magaalaa Jijjigaa seennee dhageenye Jijjigaa guuteen kaambii nu dhaqan Jijjigaa. Kaambii maani? Kaambii uummata warra biyya kanaa kana yuuyyuu poolis warra jedhanii warra biyya san jiru keddilaamisiisan keessa. Kaa warroota nuti agarruu kan biraa gabbaasanii kaayisaan kuttiisanii argina. Hedduu nama warroota qabeenya qabu kan Wacaalee nu biraa qaqqabanii na wajjin fidansan bakka isaan jiran agarreen warra Jijjigaa keessaa olii qabanii itti olii qabanii wajjin na fidan.
warri kun kam hojjechuu warri baabile gannuuna ganamaas warri waliin nu qabu shiitii fi poolisaa waliin nu qabu poolisii biyya keessaa waliin nu qabaniiti biyyuu poolisii bira nu geessan. Isaan eenyu namni walitti qaban? Wanuma Oromoo ta'e walitti qabanii fidan bikka bikkaa waliin nu fidanii. Oromoo ta'uu kayoo si beekan nama biyya isaanii dhalatee achi dulloome nama urmii isaanii amma 80 fa'aa achi dulloome akaakuu abaawunsa achi awwaalame bikka itti galu hin beeknee Oromiyaa sana keessa yoo dhufe san hunda qaqqabanii achi na fidan. Baabbilee oguu nu geessan makiinaan kennilaamisi tajaajiltoota nu fuuteeti Oromiyaa nu dabarsitee baabbilee nu fidan. Baabbilee oguu nu fidan baabbilee raamas nu bulchoonitti ganama nu fuudhanii Harar nu fidanii kaanillee hammarreessa bakka jaamsutti Harariif naqan kaanillee isteediyoomitti ganu naqan. Achi ganu naqanii anillee ijoollee ta'ee guyyaan diraabee walwul argine du'a isaaniin beeku namuu bakka kaan kombolcha buusan jaan kaan cinaasanii buusan kadhufee hajira hundeen kun afaan wallaallee ba'u irra bilbila isaanii na jalaan kaasan jijjiga gaddeedee gaafa jiru aadaa fi Soomaaliyaa keessa lawutti sanan duraanii Soomaaliyaa keessatti hin guddate biyya sana namaan irraa beekun qabu adeerransa yommuu numa jiranii isaan wal quban qabnuun amma afaan wallaalee hin jaarsi warra shirka dhalate baadiyyaa biyya isaaniitti illee Soomaaliyaatti ilmaa kana warra daddallee mukunoo Lolo uummata Oromootti himee bilbilaan naa barbaadu jiran akka kun Oromootti jabaa keessa jirra ilmaan eegarree akka kun guyyaa leeqasiin boo'icire. Jajjabaadha waaqni si haa jajjabeessu. Ijoolleen tan ta'e ijoollee ganna hagamiiti? Nama ta'een sabbar tokko 8 tokko 10 amma silaa jiraatanii wanni bilbila kiyya ni beekan yoo kiyya dhaban kan namaa ni beekan illaa nama hedduu beddeena gizee agarees ni fida biyyallee ni fida namuma tokko bilbila ilaa kalee ilaa dheengata bakkayyuu bilbila namummaan sagalee isaanii kaa'amee hin jiru. Jaarsi keetillee maatii kan keetiyyuu quba hin qabdu. Walumaan bakkuma isaan jiran dhabeetiin amma egaa naa barbaadanii hirree keessa hunda bu'ee uummata baqattoota keessa barbaadee dhabee amma kun Adaamaa dhufee uummata bu'ee Jimmaa ka walisoo maraachuu jira. Waan jajjabduu kee dabartee jajjabaadha ammoo obsi ciniinnadhi kiina hagamiin isan fidan isan nama hagam taatan makiina hagamiin isan guuran maal isan gaafatan manni dhaafaa keessas fakkeenyaaf. Isin waan adda addaa qabdan uummata siyaasaa keessa jirtan gaarii isaa nama hedduu kan qabeenya isaarraa is qabanii walitti hidhan isin beela oona jaalisuma nu qaban. Yoo makiinatti isan geessan kan isan nama hagam taatan. Waliifuu lakkoofsan beektu akkatti dhiiraa fidhaa haadha ilmaanii walirra rarranii walirra lakkoofsa beekuu hin dandeenyu gubbaarraa oguu korrishii idiin gama zoonaa dhagaa nutti haaramu poolisni harkullee nurraan dhorku haan fottoqaa haan ija dhabaa haan harka dhabaa namni ka fayyaa galee inumaan qaama keessa waan nutti mammalee madaa fuularraa na mul'attu hin qabu nama ija dhabeesaa jira. Amma sadaamaa jirta nami kaan hedduun gadi inni jiru hin beektu ijoollee tante garisiin jirtu hin beektu. Nama hedduu waan akkana kana keessa dabretti jira. Biyya Soomaaliyaa keessatti urmii siyaasa nama guddaadha. Ati nama umrii hagamiiti? Ani ammoo 40 ni dhiyaata. Qabeenyi kan kee wanti kan kee cufti nu jijjigaa jirti. Manallee qabda jireenyallee qabda qabeenyallee qabda. Ammaan salee amma. Saata gama karaa yaatanii laftaan akkan ga'uuf. Jechuun gaadhamni bakka bakkatti hogguu yaa'ee nu taatee waan nu buusaniif jechaati ammanuma guyyaa lama nu weessan kaa'u. Karaa bulaa yaatammoo makiinuu keessa bultammoo. Guyyaa lama karaa bulle wanni nu nagan kaa waajjira isaaniitti nu nagan. Waajjira lammisti nu nagan achi bullaa maasii siyaaree Oromiyaa nu geessan achi samaas baabbilee bakka jaamtichi bullachirraa maasii nu fe'aniiti Harar nu geessanii dirree nu nagan isteediyoomitti. Istaadiyoomii sun keessa bultammoo achumatti walitti isan qabanii yaatan. Achitti waliin nu qabanii amma halee fi deengaddaa fi har'a nama guuruu jiran guyyuma sanuu guyyaa lama nama guuran amma guyyaa 3 nama guuruu jiranii har'aa 4. Namuu biyya saanaa isaatti galti jiran nama bakka itti galuun beene hunda ka warra isaanii cuma dhalatee itti guddatee afaan Oromoon beene hedduutti keessa jira. Ka Oromoo ta'e namoota qabeenya qabu kachi mana ijaarratee achi dulloome achitti ilmoo dhalee intalti isaa dhaltee foddaa qabu hundacha keessaa baasan nama gurguddaa kun jimma kutee qubarsi kutee nuti adda addaan faffaqee amma anumaaf nama cinaa tokko malee namni hin jiru. Yoo fakkeenyaaf liyyuu poolisii waajjirri isaanii keessa bullee jettu kana nyaata dhugaatii fa qabdu. Waan takka nyaata dhugaatiin hin jiru ta'ee biyya Oromoo seenneehu mootummaa miti wanni nu gargaara uummata Oromoo fi biyya hundarraa kuulis bishaan kuulis nyaata kuulilleen huccuu hin qabnu huccuu nu fidu waa nyaannu nu fidu qoonqoo nu kakkannu uummatuma keenya malee mootummaa waan takka halkanatti bulee sana gabuu nutumaa kana laa dhagaa nutti haara namni nuraa dhorku hin jiru. Istaadiyoomii keessaa yoom baatanis? Kalee baane. Baatee eessi dhufte? Kalee bee Adaamaan dhufte. Tan Adaamaa nama gam waliin jirtan ammati? Nama hedduu waliin jira kunni ammaas nama 4 nama 5 wajjin jira bakka sana ilmoo daa'imaa takkaa wajjin nam jaha.
Ijoollee tanteetiif maatiin anteellee waaqni nagaa walii sana walisan. Mee namsi taanu kenna. Hello. 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 Maqaan keen? Fariidaa jaaman. Fariidaa. Ayyaa adda Fariidaa. Rakkoo guddoo keessi dabartanii jajjabaadhaa waaqa sana jajjabeessu siin jedha. Mee waan keessi dabartan natti gabaabsi deegti. Waan isiin jettee alatti waan itti dabaltoo qabaatte taate. Dura magaalaa Jijjigaa keessatti mana ijoollee Oromoo guggubuu eegalan. Yoomi kun? Torbaan akka har'aa. Torbaan akka har'aa ayyee. Guggubuu eegalanii amma ani daldala jimaatiin dalagaa jimaadhaan bobba'ee dhufa. Jimaa gizeen fidee dhufu magaalaa san keessatti mana Waraaba Salaam bakka jaamtutti mana Oromoo ijoollee guggubuu jiranii. Akkam taanaa ijoolleen ammaati jimaa kanallee fiddeenaa dhuftaa akka nabbar mana ijoollee Oromoo guggubuu jiranii. Naan jaan. Amma gizee akkas naan jaanitti haa jeenitti ani guyyaa san jimaa gurguranneetuma ammallee ani ka'ee magaalaa san keessaa bahee deemee ganama arbaa gizeen ani magaalaa sanitti gaddeebi'e. Halkan kana ijoollee uummata Oromoo ulaarra deemanii manatti kaan ka ajjeesanii fi ulaarra cabsanii hidha guuranii maal jaan magaalaa waliin rabba shantetti dhufe'an. Magaalaa rabba shantetti dhufee akkasumatti anaa gadi buutee paatrooliidhaan poolisoonni dhufaniituma ulee qaama jiran gadhiisanii fuudhanii paatroolii darbanii qabalee 12 nageessan. Qabalee 12 kana biyya dhaynetti ni moggaa takanu teessisan. Amma hanqalmatti naatana jidduutti makiinaan dhuguu dhufte ijoolleen tululaa cabsitee gizee gayyaatu ilmaan Oromooti. Uummanni kun akkamitti uummata Soomaaleeti nu jettanii ijoollee Oromoo ka dalagattuu magaalaa tana keessaatii ni beeynaa jaanii uummanni dhiiraa gizee gaafatu uleedhaan nab lama oduu agarruu uleedhaan tumanii nu biratti ajjeessanii takka keessaa guuranii hidhaggachaasan. Achii fuudhanii cinaaksan dhugeessan. Cinaaksan irraa fuudhanii magaalaa Harar isteediyeemitti gizee waliin nu deeman. Ijoota akka toodoo waliin deemu jirru bahiirarraa gabuute paatrooliidhaan oriyaa dhufaniituma rasaasni lafaa fuudhan diyyoo. Amma achi kaanii isteediyeemii nu geessanii reeffasii fuudhaniiti mana hakimaa naqanii guyyaa saddeessaa guyyaa kamiisaa guyyaa sabtii reeffasii uummanni Hararii Oromoon Harar keessa jirtu fuutee awwaalte. Uummata Hararii qabeenya qabu uummata Oromootu gargaarsa nu bira dhaabbate. Ani ilmaan kiyya Jijjiga jiran abbaan mana kiyyaa Jijjiga jira addaan baanee jirraa qa'i masqalamma qalee. Maqaa isaaniitii fi wanni narraa fudhattee barbaadee wal si garsiisa jeessu quxurii xiyya fuudhee deemee reefu naa dawwalanii quxurii uummata jalaa jiranii ni jiran nafseedhaanii naan jaanii naa dawwalan. Ayyaa lama akkuma dhageettan kana nama maanta nuti dubbifnu kun warra jireenya akka keessi dabreetiin rakkoo hedduu keessi dabreetiin as ga'ee nama hedduutti dhiba kana kan himachuu jira cuuf waliin ga'uu hin dandeenyu namni baqateetiin jiru hedduun agi tokko gara Cinaaksen agi tokko aga Marreessaati. Marreessa keessa jira nama hedduu achitti qubsiisan nama Jijjigaa baqate jechuun gara Gursumillee namatti itti qubate itti gaafatamaa dhimma naannolee ollaa aanaa Gursum Harargee bahaa jechuun obbo Muusaa Ahmed dubbisuu jira. Obbo Muusaa guddoo galateeffadhaa gara keessanitti namni Jijjigaa dhufe namni Oromoo ka Jijjigaa baqateetiin dhufe gara keessanitti qubsiisan nama hagam ta'u. Galatooma abbaa warraa 800 fi 22. 822. Jechuun maatii hagam ta'an jechuun abbaa warraa kan jala maatii hagamii jira walumattuu jira hagam ta'uu danda'an akkana. Maatii waliin waliigala. 1,123. Jaarsa jaartii kee jirmoo ijoollee kee jirmoo harki guddaan eenyu. Jaarsa jaartiin ni jira dargaggoonni ni jira daa'imni ni jira. Ni jiranii chokoleeti. Hello. Ciccituu jira eessa qubatan jarri eessa qubsiiftan. Naannoo manneen barnootaa fa'aa andaraasha aanaan qabu fa'aa iddoolee san qubsiifne. Gara biraatiin deeggarsa hawaasaa hojii wal qabatee hawaasni kan mana lama qabu mana tokko hawaasa isaaniif kennaa akkasitti qubsiifne jechuudha. Qarqaarsi uummatii guddoo wal qarqaaruu jiraachuu dhagaa'uu jira. Fakkeenyaaf ijoolleen barnootii jalqabuu fa danda'a. Yoo barnootii jalqabu fuulatti galan hin qaban fataati. Eessa qubsiisuuf yaaduu jirtan karoora keessan maali? Asuma aanaa keessatti akka aanaa keessatti bakka isaan irraa deemanis ni jira. Iddoo sanis deebisanii deeggarsi gama mootummaatiin godhamee fi akka qubatanii sirriitti iddoon godhuudhaaf. Akkasii yaaduu jirtan. Abbootii qabeenyaa jira namni tokko waggaa hedduu biyyi sun jiraate maal isaniin jarjari kun yoo dhufu? Kan abbaa manaa achi dhiisee haati manaa dhufe ni jira. Kan daa'ima dhiisee dhufe ni jira. Kan qabeenya dhiisee dhufe ni jira. Kanaaf isaan kana hunda haala deeggarsa keenyaatii wajjin wal qabatee tokkoffaa nyaataa fi dhugaatiin isaaniif yeroo isaan dhufan ni qophaa'aati. Nyaata bishaan dhugaatii kun ni qophaa'aati. Uffannii fi afanii wanni yeroo biyya eebbisiisanii fi isaan uffatan ni qophaa'aati. Meeshaan nyaataa ni qophaa'aati. Kana qopheessuuf jirtan.
waan kun duuti akkasi qophaa'aa fi jira deeggarsi karaa hawaasaatiin bal'ina wanti kun hundi irra baay'een nyaataa wajjin wal qabatee bishaan waan adda addaa hawaasa wajjin wal qabatee hawaasni Oromoo wal deeggaruun waan beekamaa ta'eef akka gaariitti wal deeggaraa jiran jechuudha. Maatii gargar baat kan fakkeenyaaf eenyutti waliin barbaaduu jira namni akka dhaabbatee akka koree fannoo diimtuu fa'aa yookaan ammoo dhaabbileen alafaan waan qubu qabdu maatii gargar babbaa'e kana namni walitti barbaaduu jira fa'aan dhaabbileen walitti barbaaduu jira fa'aan qubu qabdu. Kanallee hin beeku. Gara biraatiin ammoo wanni nuyi beeku mootummaan naannoo lamaanii wajjin wal qabatee waliigaltee tokkorra gahamee naannoo achirraan baane jijjigarraa namni bahaan jiru. Oo amma bahaan jiru. Bahaan jiru miidhaan isarra gahaan jiru dhaabbatee jira. Kanaaf yerootii wajjin wal qabatee malee hedduu tasgabbaa'ee namuu nama isaatii wajjin akka wal argu achittis mootummaan naannoo Somaalee waan uummanni Oromoo fi uummanni Somaalee takka waan ta'eef tarkaanfiin yeroo duraa fuudhamaa ture sun akka dhaabbatu mootummaan lafa waan dabarsee jiruuf. Amma hanga danda'ametti fooyya'aa jira jechuudha. Kanaafuu bilbila ciccitaa wanti jechuun jirtu namni ka duraan baqate malee baqachuutti hin jiru maal jennaan bulchiinsi naannoo lamaaniitiyyuu mootummaa naannoo Somaaleetiif ka Oromiyaallee waan walii galaniif namni akka hin baqannee waan jedhaniif baqa haaraa itti dabalamuutti hin jiru kalaafi jiru ammoo qarqaaruu jirraa jetta. Tanumsi gaafachuu fedha guddoo si galateeffadha Obbo Muusaa. Galatooma baay'ee isin galatoomfadhaan. Nagaa keessa ayyee. Ajajam akkuma Obbo Muusaan jechuu jiru kana bilbila nurra ciccituu jira fulaan namni hedduun itti baqatee jedhan namni itti qubatee jedhan gara Ammarreessaa fa'a gara Cinaaksen fa'a achillee bilbila nu dhibee bulchiinsallee argachuu hin dandeenye qophiin dhadhaa kanuma Ansoraala keetii nagaan bulla. Wallee kanaan gara sagantaa hafeetti ceena. Ilfinesh Qannoo hedduu galateeffannaa ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Godina Harargee Bahaa Aanaa Dadar keessatti ka dhalate barreessaa walaloo fi yeedaloo bara 2007tti albamii muuziqaa mata dureensaa Owwaadhu jedhu dhaggeeffatootaaf dhiyeesseera. Wallisaan kun Shaafis Aqil jedhama. Yeroo ammaa biyyaa bahee baqatee magaalaa Naayiroobii keesseera. Oduu gabaasaan keenya Galmoo Daawit Naayiroobii irraa haasofsiisee jira kuno. Dhalooteen isaa Harargee Bahaa Aanaa Dadari kan inni dhaggeeffataa guddate sirbitoota baandii afran qalloo keessa jiran yoo ta'u keessumaa weellisaa Oromoo beekamaa Alii Birraatiif jaalala guddaa akka qabu dubbata. Shaafisoo Aqil maqaa waltajjii irratti ittiin beekamu ta'us moggaasii isaa garuu Abdul Hakim Aqil jedhama. Maqaa Shaafisoo kana kan argates sirba albamii isaa jalqabaa bara 2007 bahee irraayyuu. Maqaan kiyyaa Abdul Hakim Aqil. Haalli guddina kiyyaa magaalaa Diradawaa Dadar kanuma keessatti kan inni faamilumaa wajjin ture. Barumsa Dadarumatti baradhee san booda haala siyaasaatii fi kanaan faamiliin sadda facaatee hiree barumsa fixuutillee haala akkasiitillee haaluma tasgabbaawaa tokko hin agarre ture. Tasgabbiin hin turre jechuudha haala jireenya kiyyaa keessa istiil haga ammaatti. Fedhi muuziqaa durumaa kaasee isa keessa jiraatus
Irra caalaa dandeettii isaa kan gabbifate garuu erga biyyaa baqatee baheen boodadha. Naannoo inni itti dhalate Harargee Bahaa keessaa weellistoota hedduutu bahe. Keessumaa weellistoota baandii Afran Qalloo Shaaffisoon hedduu jaallata. Harargee Bahaa kun jechuudha. Hedduu burqaan aartiidha. Achirraa akka burqaniin beeka. San keessaa naannoo Diradawaatii fi naannuma Harargee Bahaa kana keessaa kan bahan jechuudha. Hangaftoota akka Dr. Alii Birraa fa'aadha. Sirba Alii hedduu fedha hedduun saniinii waltajjii jalqaba ture dur. Sirbiin an dur kan Alii keessaa sirbu birraa daabbaree ililleen urgoytee birraa daabbaree abaaboon urgoytee dilii maaliin qabaa rabbii kiyya goytee dilii maaliin qabaa rabbii kiyya goytee. Walistoonni jaboon gitaaraan dur taphatan waa hunda isaanumaaf fixee akkuma Afran Qallootu wanni hojjetame akka dursanitti silaarraan tana hojjetamaa deeme waan bu'aa guddaa nu qabu jeetii ilaala. Sirboonni inni sirbu waa sadirratti xiyyeeffatu akka inni dubbatutti isaanis jaalala aadaa fi jiruuf jireenyadha. Sirbiin ani itti bare jechuudha baga deemtee galanni jaalalaa yoo akkana ta'e ka jedhu ta'u sirba ammaan tana walisaa keenya Daawudee Mokonnan irra deebi'ee jaalalarraa sirbe. Baga deemtee galanni jaalalaa yoo kana ta'e allamuunaaf gahee jaalala duuskachuun asirratti jiile deemi jaalala kumattee. Isa kana ture jechuudha. Kan jeedaloo isaati immoo walaloo isaati kanatti barreessite? Yeedala irratti biqilaa guyyootaatii bakka takka kanaaf sirreesse yeroo sananii waa hundaafuu jalqaba jechuu sirbaaf. Kanaan booda sirboota qabu walitti kuusee albamii muuziqaa isaas jalqabaa Owwaadhu jedhamu qopheesse. Kan inni guutuu isaa hojjete as Keeniyaa Naayiroobitti yoo ta'u walaloo fi jeedaloo sirboota albamii isaas jalqabaa irrattis barreessaan Araarsoo Odaa jedhamu irratti hirmaateera. Akka inni jedhutti Araarsoo fi Shaaffisoon Ginniir Baaleetti yoo wal faana hidhamanii turan manadhaa keessatti wal baran. Garuu erga hiikamanii bahaniin booda waliin agarree jedha. Yeroo ammaas Araarsoon biyya Awustiraaliyaa keessa jiraachuusaa namarraa iyyaafadhee dhaga'eeraa jedha. Yeroon koo hedduun kanan silaa hojii aartii baay'ee hojjechuu danda'u mana hidhaatti ni jalaa gubatee jedha Shaaffisoon. Waggaa 5 oli naannoo 5 cinaa hanga 6 naannoo hidhaa keessa ture jechuudha. Dhugaa rabbii haalli dararaa qaama keessatti wantoota si dhagahamuu jira. Waa hedduu irratti yaada irratti waan adda addaa irratti dalagaa irratti waa hedduu tokko irratti namni miidhee jira. Shaaffisoon amma Naayiroobii keessa koolugaltummaadhaan jiraata. Jiruu guyyaa guyyaas cidhaa fi waltajjii argame hojjetee maatii isaa bulfata. Haalli jiruu baqattootaa jajjabduudha. Akkuma itti caphanitti okkolan jedhanii rakkisaadha kun. Kan namni mirga hin qabne tokko akkuma agartee itti dhufte sanitti deema. Akkasuma keessa jiraachaa jirra. Kanuma. Akkasi jenneetti sammaas aartiillee hin dhiifne namni waan ifiin dhiisu waan ta'eef afaan ifiin dhiisu irratti hojjenna. Shaaffisoon kaayyoo Saaborii keessatti dargaggoota fedha aartii qaban guddisuu waan jedhu yaada isaatii qaba. Innis yeroo argatee yaadaa fi haala jiruu isaa nuuf hiruu isaatiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galateeffata. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura oduuwwan hafan keessaa akka tokkoon dubbisa. Keeniyaan filannoo pirezidaantummaa irra deebii onkololeessa 17 geggeessuudhaaf karoorfatteeyyuu rakkoolee teeknikaaf wal mormii waa'ee koomishina filannoo irratti ka'eerraa kan ka'e akka yeroo biraatti dabarsamuutu odeessamaa jira. Gama biraatiin immoo deeggartoota paartii mootummaa biyyattiirra manni murtii filannoo duraa murtii fudhate sanaaf akka mormiin irratti ka'aa jirutu dubbatamaa jira. Har'a deeggartoonni paartii mootummaa mana murtii biyyattii duratti hiriiruudhaan abbootiin murtii mana murtichaa kan murtii dabarsan keessa 2 akka ari'ataman gaafataa turan. Poolisiin gaazii mimmaansu irratti biifuudhaan addaan facaase hiriira sana. Abbootiin murticha dabarsuu dura abukaatoolee mormitootaa waliin wal ga'anii jiru jechuudhaan kan isaan mormaa jiran. Namoonni hiriira ba'an oduu namaaf qabnu kanu. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3 meetira baandii 19:22-25 irratti
sagantaa afaan Oromootiin dabarsaa irratti raawwata. Gama keenyaan bor walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma qophii afaan Amaaraatti itti fufa.